Oromticha Fante, Agarsiisa Uffataadha Booranaa. Jaljilo yaa. Boorana. Jaljilo yaa. Gadaan gataa gaara yaa. Gadaa mochi gaara yaa. Gadaa guyyee gaara yaa. Hangafa Oromticha Booranaa. Guji. Sudan agarsiisa uffata Oromoo Shawaa. Salaalee ba'u malee baranaa salaalee ba'u malee yawaan nana jeesi bakkuma garaa koo ba'u malee salaaleetti galanii. Baalee. Itiyaan Sudan biyya gootichaa fi hangafticha abdii isaa kan taate agarsiisa uffataadha kutaa Wallaggaa. Agarsiisa Oromoo keessaa kan nuuf dhiyaatu Iluu Abbaa Booraa. Itiyaan Sudan biyya Abbaa Jifaar, biyya Shanangibee, biyya Jaalafeenya, biyya Muummicha Ministeera Dr. Abiy Ahmed agarsiisa uffataadha Oromoo kutaa Jimmaa. Ajaa'iba kan shiraatiidhuma bareeda ishee ammas gadheenima uume rabbiin darba caalchisee wantuu jimmaa rabbiitu eebbisee wantuu jimmaa rabbiitu eebbisee ajaa'iba kan shiraatiidhuma. Eegaa hin dhumanne tartiibaan deema kutaa agarsiisa Sooddoo. Itiyaan Sudan lafa Oromiyaa badhaatuu biyya gaara Jilaaloo biyya gootichaa leenjisee diigaa agarsiisa uffataadha Oromoo kutaa Arsii. Agarsiisa kutaa Karrayyuu. Tarreebisha Itiyaan Sudan lafa Oromoo lafa badhaatuu lafa hedduu sabboonummaa hin dagadammaatu agarsiisa uffataadha Oromoo kutaa Walla Kamisee. Kutaa agarsiisa Yayyaa.
keenyas itti awwaalamtee lafa boqorwaara